Doona kanaan du'e garuu sheenaa qabadha. Akkasiin na gootan kanaan. Ifama. Waan isaan irratti hojjetan dhala. An jaalalatiin yaam. Ummata faca'ee naa hojii walitti ijaaraa jeetii yaam. Akkuma isin beektan kana ummata argee kana bifa hedduun itti duuluudhaan lafa isaan irraa ummata qabaataa hiyyoomsuudhaan qabsoo ummata Oromoo irratti biyyayyuu faffacaasu. Kanaaf ummanni Oromoo hundi garaan isaa mataadha. Ummata nan bakka jirraa walitti qabachuu jiru. Ummata direerra irraa faffacee shamarran irraa barachuu dandabanii direerra faffacaan kana lammateen harkaa facaasu. Maal jechuudha? Mee saba Oromoo naa laalame? Mee dubbii xiyyeeffannaa naa laalame?